biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Tokko tokkoon yoo isin gaafadhe waan baay'ee akkasiin naa deebiftan beeka. Yaada garaagaraa akkasiin itti laattan beeka. Yaadota baay'ee maddisiiftanii akkasiin dubbattan beeka. Biyya lafaa jechuun garuu akka macaafni qulqulluun keenya dubbatu maal jechuudha kan jedhu waan macaafa qulqulluu irra jiru isin yaadachiisa. Biyya lafaa jechuun Waaqayyo sagalee isaatiin kan uume. Garuma seera uumamaa jalqaba boqonnaa tokko lakkoofsa tokkotti yoo isin deebise biyya lafaa gaafa jennu Waaqayyo uumamumaan gaafuma jalqabu gaafuma hojii isaa eegalu Waaqayyo lafa kanaaf samaayii kanaaf kan uume Waaqayyo kan taasise kan kenne yookaas kan uume jechuudha. Inni lammaffaan biyya lafaa gaafa jennu jechi biyya lafaa jedhu kun uumama addunyaa kana bantii Waaqaatiif lafaa kana kan ibsudha. Isarra kan jiran guutummaa isaa, lafa kanarra kan jiru guutummaa isaa, samaayii kanarra kan jiru guutummaa isaa waa'ee kanaa kan ibsudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 24 yoo dubbiftan argachuu dandeessu. Akkas jedha hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 24 Waaqayyo biyya lafaa kana biyya lafaa kan isa keessa jirus hundumaa kan uume gooftaa Waaqaatiif lafaati. Irra deebi'aa Waaqayyo biyya lafaa kan uume biyya lafaa kan isa keessa jirus hundumaa kan uume gooftaa Waaqaatiif lafaati. Kan biyya lafaa kana keessa jiru kan uume Waaqayyo gooftaa Waaqaatiif lafaati. Gadi buutanii yoo dubbiftan immoo Waaqayyo iddootti galmatti waaqeffamu itti sagadamu hin qabuudha. Kanaaf wanti biyya lafaa kanarra jiru uumama harka Waaqayyo akka ta'e sagaleen Waaqayyo dubbata. Inni sadaffaan namoota biyya lafaa kanarra jiraatan hundumaati. Biyya lafaa gaafa jiru namoota biyya lafaa kanarra jiraatan hundumaati haa amanuu hin amanin, haa qabaatu hin qabaatin, haa beeku haa wallaalu namoota biyya lafaa kanarra jiran hundumaati. Innis wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yoo dubbiftan Waaqayyo akkasitti maal jaallateedha? Akkasitti maal jaallateedha? Biyya lafaa jaallateedha. Biyya lafaa jaallate gaafa jedhamu akkasumatti Waaqayyo namoota kana hundumaa isa amanes, isa namannes, isa qabus, isa qabnes nama hundumaa Waaqayyo akka jaallate sagaleen Waaqayyo dubbata. Inni taanee jiru biyya lafaa gaafa jennu fedha biyya lafaa duukaa warra bu'ani. Biyya lafaa gaafa jennu warra fedha biyya lafaa duukaa warra bu'an kan Waaqayyoon isanii Waaqayyoon wallaalanii Waaqayyoon irraa adda ba'anii waa'ee biyya lafaa kan yookaan duukaa bu'anii jireenya biyya lafaa duukaan kan dhuunfataman warra akkasiiti. Sagaleen Waaqayyo isa duraa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 16 yoo dubbiftan wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii hawwiin ijaas jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'aa jira. Kanaaf biyya lafaa gaafa jennu warra fedha biyya lafaa duukaa bu'an qajeelaa biyya lafaa duukaa bu'an hawwiin biyya lafaa duukaa bu'an qabeenya ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Warra Waaqayyoon dhiisanii isa kana faana bu'anii sagaleen Waaqayyo biyya lafaatii jedha. Kanaaf Waaqayyo warra hawwii biyya lafaa kana duukaa bu'anii Waaqayyo irraa galagalan Waaqayyoon dhiisan utuu hin ta'in warra biyya lafaa kana galanii gooftaa duukaa bu'an akka taanuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Biyya lafaa kana yoo ilaaltan akkuma garraatti dubbadhee sagalee Waaqayyo isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 9-10 yoo dubbiftan Phaawulos Xiimotewosiin waa dubbata. Akkas jedha namoonni na duukaa turan, namoonni na deeggaraa turan, namoonni bartuu koo ta'an na dhiisanii biyya lafaa keessa deebi'an waan ta'eef atattamaan dafiitii Maarqosiin naa fidii kottuu naman jaalladhu naman baay'eetti amanu na dhiisee biyya lafaa keessa deebi'ee jedha. Innis obboleessa keenya
maqaansa Deemaas kan jedhamu biyya lafaa jaallatee biyya lafaa keessa deebi'ee jira. Seenaa isaa gaafa qorattan Deemaas kun maaliif biyya lafaa keessa deebi'e maal arge maal jaallate gaafatan eessuma isaatu sooressaa yoo xiqqaate suuqii yookaas dunkaanatti waa nagadan 18 ol qaba. Kanaaf iyyuu obboleessaa kun eessuma isaa kun argee namichi kun dulloomeera. Phaawulos inni jedhamu kun jaarsa sichi lafa dhaquun qabu. Kanaaf iyyuu umurii kee dargaggummaa kana baay'ee isaa hin balleessiniiti. Gara kootti deebii sooromni jira qabeenyi jira jedhee gara ofii isaatiitti deebiseera. Har'as namoota baay'ee beektota baay'ee gurguddoota baay'ee kan waldaa kiristiyaanaa keessaa sagalee waaqayyoo keessaa kan namnee fi sababa qabeenyaa sababa wanta garaagaraa ta'uu danda'a. Kanaaf biyya lafaa gaafa jennu warra fedha foonii yookaas fedha biyya lafaa duukaa bu'an akka ta'e sagaleen waaqayyoo dubbata. Inni taanee jiru biyya lafaa gaafa jennu Yihuudoota yookaas Oromoota warra waaqayyoon hin beekne warra gooftaan fudhanne warra gooftaan morman akka ta'e sagaleen waaqayyoo dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 42 yoo dubbiftan warri waaqayyoo hin barbaanne warri gooftaa kana duukaa bu'uu hin barbaanne gaafa dubartittiin isheen Samaariyaa sun gooftaan itti mul'ate isheen immoo akkotee ishee lafa keessee gara mandara Samaariyaa dhattee waa'ee Yesuus Kiristoos gaafatti dhugaa baate warri ormaa sun amma waan ati nutti himteef utuu hin ta'in waa'ee gooftaa kana hubanneerra gooftaa fayyinaa ta'uusaa amanneerra waan ta'eef dhageenyeerra jedhanii. Kanaaf biyya lafaa gaafa jennu warra gooftaan qabne warra gooftaan fudhannedha. Inni kan biraan namoota Kiristoositti namanne hundinuu Kiristoositti kan namanne hundumtuu biyya lafaa jedhamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 9 yoo dubbiftan biyya lafaa akka jiran akka ta'an sagaleen waaqayyoo dubbata. Achirratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 9 irratti ani biyya ani isiniif nan kadhadha warra kan biyya lafaatiif garuu hin kadhadhu. Kanaaf iyyuu gooftaatti warri amanan carraa guddaa akka qaban gooftaan akka isaaniif kadhatu gooftaan waa'ee isaaniif galgalaaf ganamaa akka yaadu sagaleen waaqayyoo dhugaa ba'a. Inni taanee jiru inni torbaffaan nama Kiristoos keessatti hin mul'anne yookaas ulfina Kiristoos kan hin mul'ifne hundinuu biyya lafaa jedhamu. Kanatti nuunis waaqayyoo waldaa keenyas amantoota keenyas waaqayyoon waamaaf. Merka keessa mirgaa ol qabaa yaa waaqayyoodha. Ati namaa jedha. Irra deebi'aa yaa waaqayyoodha. Ati na gargaarjedha. Namni ulfinni waaqayyoo keessatti hin mul'anne biyya lafaa jedhamu. Biyya lafaa jedhamu. Gooftaan gaafa dhufe biyya lafaa keessaa nu baase utuu hin ta'in biyya lafaa nu keessaa baase. Gooftaatti gaafa amannu biyya lafaa keessaa baana utuu hin ta'in biyya lafaa nu keessaa baase. Kanaaf iyyuu biyya lafaa keessa jirra garuu biyya lafaa nu keessa hin jiru. Garuu biyya lafaa keessa jiranne gooftaa qabaanne ulfinni gooftaa nu keessa hin jiru yoo ta'e nuyitu biyya lafaatu nu keessa jira malee biyya lafaa nu keessa jira malee nuyi biyya lafaa keessa akka hin jiraanne beekuun barbaachisaa. Kanaaf iyyuu warri ulfina gooftaadhaaf hin laanne keessa isaaniitti ulfinni gooftaa kan hin argamne isaan biyya lafaa jedhamu waan ta'eef nu keessaas ulfinni waaqayyoo akka mul'atu waaqayyoon kadhachuun bareessa. Nuti kiristiyaanonni nuti ijoolleen waaqayyoo biyya lafaa yookaas Yesuus Kiristoositti gaafa amannu duuka buutuu Kiristoos gaafa taanu jireenya bara baraatti galle qaxxixaaloo hin qabnu rakkina hin qabnu gidiraa hin qabnu waraansa hin qabnu jechuu miti. Kiristiyaanota gaafa taanu yeroo baay'ee waan baay'ee keessatti lola jabaataa qabna diina jabaataa qabna waan baay'eetti karaa namnaa waan baay'eetti gidirfamna. Kanaaf iyyuu jabeessine kiristiyaanummaa keenya amantii keenya jabeeffachuun barbaachisaadha. Keessumaa beekamaa kan ta'an namoota sadii yookaan immoo diinota sadii wajjin nun diina taanee kan karaa keenyarra jireenya keenya guutuutti funu beekamaa akka ta'e sagaleen waaqayyoo isin dubbata. Isa kana beektu. Kanaaf nuyi kiristiyaanonni diina meeqa qabna? Diina meeqa qabna? 4 5 6 7 8 9 10 meeqa qabna? Diina meeqa qabna? Jala kaya sirriinuma. Diina meeqa qabna? Meeqa? Meeqa? Meeqa qabna?
እሺ ዲና መቀቀብ ቶኮ ዲና መቀቀብ ቶኮ ሲጠና እሺ ባይኒ ሳኒ መቀ ባይኒ ሳኒ መቀ ባይኒ ሳኒ መቀ ሰዲሚቲ በ ሰዲሚቲ ዋቀ መቀቀም ዋቀ መቀቀም እሺ ቶኮ ቆምና ዋቀ መቀቀም ቶኮ ቆም ዲና መቀቀም ዲና ሰዲ ቀም እሺ ኡበረጥሳ ኢቲንጉኑ ፈናነቲም ተመለ አባ ኢልማ አፍራ ቁልቁል ነምትለ ሰደኑ ሳሪ ሞሜቀን ቶኮን እሺ ዲና ሞሜቀምና ሰዲቀም ዲና ቁልቁልታለነ ከኑ የሮንዱማ ተሳሊቱ ቦል የሮንዱማ ዋይሳኒ ያደ ባየ ከርሶዳን የሮሰዳን ሞጎፍታ ከንከረኑ ቤቀቀምና ዲና ሰዲቀም ንቶኮፋን ፖሊሲ እንዲለመፋን ቢየለፋን ሰደፋን ሸይጣን ሰጀልቀባ ሸይጣን ራንካ ሸይጣን ወንደይኒ አማ ማልቱ ጅራ ሸይጣን ወተጅራ መደመ ሸይጣን ሳንገፈሰና ኢሰጀልቀባ ወቀራ ገደርበደ ሰና ጎፍታማ አልጎዴራ መታሼ ማልጎዴ ኢዲተረቦ እንዲዲን ጎፍታን መታሳ ማልጎዴራ hintu mai nidala tu sun matasa tu mer atmo kome saititer amma ni jel khabasun ni sodachisan suni gofta yesus kristos receive jete hallelujah amen amma man tujra setana ta tujra warra maini el marsani tujra warra el man marakisan isakana baay'ee saayoo dhaltanii yeroo garaagaraa yoo dubbiftan sagalee waaqayyoo keessa argachuu dandeessu kanaaf seexana jira kun ta'e seexanoota jira kanaaf diina sadii qabna kana keessaa sajal qabaa yesuus nuumoree yesuus mataasaa nu dhidhiite injifannoo argine yesuus du'aa ka'eera jennee abdii guddaa qabna isa kanatti amanneerra namoonni tokko akkas jiru dhugaas immoo sirrii seexanni akkaataa sadii dhimma ba'aa jedhu seexanni akkaataa sadii dhimma ba'a inni tokko isa baay'ee amsaala ta'ee hogummaatti fayyadamee warra beektotaa kan oolu inni lammaffaan immoo isa humna qabu humna isaatti fayyadamee isa ofii isaa mul'isu inni sadaffaan immoo isa wallaalutaa wajjin oolu beekana hundumaa bakka keessa ol kaasaati beesheesu simira amen inni tokkoffaan eenyu wajjin oola warra beektotaa wajjin oola warra beekna yookaas beeku warra hin jettanii wajjin oola amma lafa beektonni jiranii lafa warri beekumsaan guutan jiranii hayyuun garaagaraa jiranii seexanni jiraa hin jiraata illee yaannu isa tokko garuu yoo laaltan lafa beektonni jiranii wajjin beekaa ta'eedha yesuus kiristoos guyyaa 40 balkana 40 gaafa soome booddee waaqa guddaa kana dura dhaqee dhaabateeti beekumsaan itti dhaqennaan yesuus kiristoos beekumsaan isa galaafate isa beekumsa fakkaatee nutti dhufu maqaa yesuus kiristoosiin waaqayyo irra nurra haa galaafatu beektota anatu jira anatu beeka anatu caala of tuulummaa anatu beeka sada beekaatti naqa yoo laaltan inni kan biraammoo yoo laaltan humna isaatti fayyadama gaafa jennu ati eenyuun gadi ani humnan qaba ani beekumsan qaba ani kana gochuun danda'a yoo laaltan rakkinni biyya keenya inni guddaan arra qaala'insi garaagaraa kan dhufe sarraa dhufe yoo laaltanii warra humna qabatu maal godhe walitti bu'e mitire warra humna qabatu wal lole warra humna qabatu wal irratti ka'e achirraa kaasee suuqii gaafa dhannu beenzila naaftaatu mi'aa'ee gatii naaftaatu qaalee konkolaataa bala gaafa dhattan gatii naaftaatu qaalee amma eenyutu wal lolettanii warra humna qabatu wal lole warra kan buraamatu warra humna qabatu wal lole warra humna qabu kan immoo kan wal lolchiise eenyu seexaatu wal lolchiise ati jabaadha eenyuun gadennaan isaanis waan qaban fudhatanii kaan inni kan biraan seexanoo warra wallaalutaa wajjin oolu waaqayyo kanatti nu waama waaqayyo kanatti nu gargaaru ayyaana isaa waaqayyo nuuf haa baay'isu isa kana immoo yoo laaltan wallaalutaa wajjin goola gaafa jedha maaltu sii ta'ee maal argatte abaluun gadii ati akkas taate ati sana taate seetan kana booddee addunyaa kanarra hin jiraatin addunyaa kanarraa of dhabsiisi akkas of godhi
amma yoo ilaaltan seetanni faashinii seetanni baase oduu darbeen kana yoo dhaggeeffattan amma seena miidiyaa irra kan naannaa jiru hundumtu maal baatee deemu maal agarsiisaa jira tiiktookiin feesbuukiin maal agarsiisaa jiru gamada miti gamada argisiisaa jiranii hundumtuu gamada argisiisaa jira isa mucaan sun ittiin of ajjeefti amma hundumtu naa isa kanaa qorichi keessa kana hundumtu sana baadhatee adeemu afurri kun gaddiifameera kan isin dhibu yoo jiraate ol kan takka amma nama afur nama shan dhageera maatii yookaan biyyi man keessa jiraatu iddoo man keessa jiraatu nama guddaa ta'u nama galgalli isaa baay'ee miidhagaa ta'e nama abbaa biyyaa ta'e kana booddee hin gadda gaafa facaasa innis laga bu'ee uffannise of ajjeesse mucaan haati warraa tokko ijoollee lama kan qabdu gara aanaa booddisa gorsarraa yoo laatan of ajjeeftu amma faashin akkasii fudhatee ka'eera seetan maaliif warra gowwummaa yookaas warra wallaalotatti fayyadamu wallaalota jechuun kiristoos jira jedhanii kiristoos amanuurra dafanii murtoo fudhattu hafuura kana waaqayyo lafa keenya irraa haa dha'u harka keessa mirgaa ol kaasaa waaqayyo lafa keenya irraa haa dha'u waaqayyo jireenya kee irraa haa dha'u waaqayyo mana kee irraa haa dha'u akkuma ibsaa ammaati yoo laaltan jireenyi biyya lafaa hin baddi dhufti jireenyi biyya lafaa hin argamti hin baddi waan hundumaa ammoo sagaleen waaqayyoo nutti meera akka darbu akka hafu kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo kanatti yoo qabamne yoo amanne waan guddaa argachuu dandeenya waan guddaa bira ga'uu dandeenya waan ta'eef sagalee waaqayyootti of qabnee jiraachuun barbaachisaadha seexana isa nuyi jenne kana yesuus nuu mo'eera qorichi seexanaa macaafa qulqulluu keenya keessaa maaliidha maqaa eenyuuti natti dubbaddaa kan maqaa eenyuuti seexanni maqaa yesuus biran dabarta maqaa yesuus gaafa jettan gaafa seexanni kuftu maqaa isaatu maqaa guddaadha kanaaf iyyuu maqaa yesuus kiristoos kana waaqayyo yesuus nuu kenne maqaa isaatiin seexana akka baafu maqaa isaatiin akka mo'uu dandeenyu akka kadhannu waaqayyo nuuf abboomeera garuu biyya lafaa yesuus dhaamsa tokko dhaamee deeme gara kana dhufuudhaaf aduma kan deeme biyya lafaa isa jennu har'aa kana yesuus waan itti deeme yesuus waan itti dubbatee deeme waa'ee biyya lafaa kana gooftaan yesuus kiristoos wangeela yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 38 irratti kana booddee biyyi lafaa hin jiru kana booddee biyyi lafaa akka barbaade ta'e jiraachuu dandeessu hin deemu al jedhee yesuus maal ta'e biyya lafaa bo'ee isinoo gara walii isaatti yoo deebitan maaliidha isin maal ta'e jabaadhaa yesuus kiristoos jabaadhaa ani immoo biyya lafaa bo'eera isin biyya lafaa keessa jirtu waan ta'eef jabaadhaa jedhee waa'ee biyya lafaa kana yesuus kiristoos nutti kennee jamina hundumaa irratti akka qabaannuuf irratti nu moosisee nagaa nuu kennee ayyaana nuu kennee deeme biyya lafaa akka moonuuf waaqayyoo nu haa gargaaru ameen kanaaf iyyuu biyya lafaa eenyutu biyya lafaa mo'a kan jedhu sagalee waaqayyoo kanaaf waan gabaabaa dubbadhee gara xumuraatti fida eenyutu biyya lafaa mo'a sagalee waaqayyoo irra kan jiru eenyutu mo'a achuma irra kan jiru sagalee waaqayyoo kan dubbatu eenyutu mo'a nama yesuus ilma waaqayyootti amanuutu biyya lafaa mo'uu danda'a galanni isaaf haa ta'u harka walii keessanii qabaa itti naa himaa yesuus kiristoos ilma waaqayyootti amaniira biyya lafaa kana hin mootaadha har'a amanne miti amantii keenya kana guyya guyyaatti ilaaluun nu barbaachisa guyya guyyaatti madaaluun nu barbaachisa guyya guyyaatti eessan jira maalan fakkaadhe inni madaaluun nu barbaachisa yesuus kiristoos biyya lafaa nu mo'eera jennee akka barbaanne keessatti kan dubbadhu kan hojjennu miti biyya lafaa kana yesuus nu mo'eera waan ta'eef jabaannee nuun immoo isatti amannee biyya lafaa kana akka moonuuf jabaachuun nu barbaachisa amantiin keenyatti yesuus kiristoos amannee jabaannee deemnu yoo ta'e biyya lafaa kana keessatti hin liqinfamna waan ta'eef sagaleen waaqayyoos wangeela yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 dubbiftan garaan keessan irraa famiin jira waaqayyootti amanaa anatti samanaa mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira warri garaa raafumaa qabdan warri biyya lafaa sodaattan jireenya ishee warra sodaattan haala garaa garaa warra sodaattan maqaa yesuus kiristoosiin garaan keessan irraa famiin waaqayyootti amanaa waaqayyoo iddoo qaba waaqayyoo iddoo qaba waaqayyoo siif mul'ata qaba kanaaf iyyuu
nuyi garaa raafamaa qabaannu tuntuun garaa jabaa qabaannee gooftaatti amanannee gooftaa duukaa yoo buune biyya lafaa isa namni sodaatu kana moonee jiraanna moonee jiraachaa jirra sichis moonee jiraachuudhaafis amantii cimaa nu barbaachisa. Inni lammaffaan amantiidha. Amantiidhaan mooma biyya lafaa akkasitti immoo beekumsaan immoo faarfannaan immoo lallabaan immoo raajummaan immoo waan garaa garaan immoo biyya lafaa amantiidhaan mooma. Isa duraa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 afur yoo dubbiftanis namni itti humni ittiin biyya lafaa moomu amantii keenya. Humni ittiin biyya lafaa moomu amantii keenya. Amantii abbaa baluu miti, amantii haadha baluu miti, amantii iddoo gara biraa miti. Kan ittiin biyya lafaa moomu amantii keenya akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbata. Inni sadaffaan biyya lafaa akkamitti mooma kan jedhu isa wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 23 hanga lakkoofsa 34 irratti kan jiru sagalee Waaqayyoo achi keessatti kan dubbiftan. Kiristiyaanonni kan dagatan, kiristiyaanonni kan irraanfanne yeroo baay'ee kan nutti hin fakkaanne achi keessatti sagaleen Waaqayyoo kaasee nutti dubbata. Innis barsiisaan seeraa tokko gara Yesuus Kiristoos dhufeera. Barsiisaan seeraa tokko gara Yesuus Kiristoos dhufe. Yesuus Kiristoos maal jedha? Abboommi keessaa inni caalu isa kamiidha? Natti agarsiiseera Yesuusin gaafata. Kanaaf Yesuus Kiristoos abboommi keessaa waan lama yookaan immoo itti agarsiise. Inni jalqabaa Waaqayyo gooftaa kee. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo gooftaa kee maal kee jaalladhu. Jireenya kee guutuudhaan, garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, beekumsa kee guutuudhaan Waaqayyo gooftaa kee maal godhi? Jaalladhu. Abboommiin inni jalqabaa inni haaraan isa kanaadha. Waan hundumaan jaalladhu gooftaa Yesuusin. Isa kana hoo jalqabaa kaasanii na barsiisaniiru bareera. Isa kanaafi ani homaa hanqina tokko iyyuu qabu gochaan jira gaafattiin jedhe Yesuus Kiristoos gad deebisee ammoo deebi'eeti abboommii isa lammaffaan moodha. Ni lammaffaan immoo nama akka mataa keetiitti jaalladhuutu siif taa'e. Isa kanas raawwadheeraa. Kanaaf ati mootummaa Waaqayyootti maalidha? Yoo jirtaati mootummaa Waaqayyootti fagoo jirtu. Kanaaf abboommii yookaas immoo biyya lafaa mo'uu kan dandeenyu tokko qabeenya keenyaan, beekumsa keenyaan, humna keenyaan, yeroo keenyaan Waaqayyoon jaallachuu, lammaffaa immoo nama akka mataa keenyaatti jaallachuudhaan maal goona? Biyya lafaa mo'u. Nama hin jaallannu yoo ta'e, walii keenya hin jaallannu yoo ta'e, hiriyaa keenya hin jaallannu yoo ta'e, ollaa keenya hin jaallannu yoo ta'e, isaanii keessaa waliin jaallannu yoo ta'e, biyya lafaa moo'atuun biyya lafaan mo'amne jirra. Kanaaf ganama kana Waaqayyo humnattiin biyya lafaa mo'u nurratti haa dhangalaasu. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa kennu. Waaqayyo biyya lafaa akka mo'uuf humna ayyaana isaatiin nurratti haa dhangalaasu. Lafaa ol kaanee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon kadhanna. Harka keenya diriirsinee fuula Waaqayyoo duratti yaa Waaqayyo biyya lafaa kana keessa jira. Rakkinaaf gidiraa baay'ee qaba, lola baay'ee qaba. Kana keessatti na gargaari. Na wajjin ta'inee daqiiqaa muraasa Waaqayyoon kadhanna. Mee sagalee keessan dhageessisaa daqiiqaa muraasa yoo iyyuu Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa hundumaa dandeessu abbaa bara baraa jaalallee dhugaa jaalala kee gaarummaa kee ganama kana nutti agarsiiftee sagalee keessa jireenyaatiin gara keenya dhuftee waan nutti dubbatteef guddaa goonee si galateeffanna. Ati Waaqayyoo keenya maqaan kee haa galateeffamu. Ameen. Biyya lafaa isa hammeenyi keessa guute isa dhiigi namoota baay'ee keessatti dhangala'e lafeen namoota baay'ee keessatti cabe namni jireenya isaa keessatti okkole kana keessatti ganama kana dhuftee eenyutu mo'uu danda'a nuun jette. Namni mo'uu danda'u immoo nama natti manuu jette. Kanaaf yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kana harka keetti kenneera. Harka keessan bal'ifadha. Harka keetti kenneera. Ganama kana harka keetti kenneera. Nama fuula kee dura yaabatu kana harka keetti kenneera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa isa hin mo'in.
biyya lafaatiin maqaa Yesuusin hin boo'amina. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jabinni kee waaqarraa nama kanaaf haa kennamu. Si kadhannaa ganama kana biyya lafaa nu keessaa baasi. Garaa keenya keessaa baasi. Yaada keenya keessaa baasi. Qalbii keenya keessaa baasi. Hafuura keenya keessaa baasi. Tokkummaa keenya keessaa baasi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa jiraannu kana keessatti mo'amnee utuu hin ta'in moonee akka jiraannuuf nu gargaari. Biyya lafaa kana bitamnee utuu hin ta'in binnee akka jiraannuuf nu gargaari. Wanti karaa bitaa mirgaa nutti qilleensa'u, wanti nu si dhiyaachisuuf jedhu, wanti abdii keenya nyaatu ganama kana sagalee kennurraa kan gubate haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa keenya kan gaddise haa ta'u. Hafuurri kee fayyaanni kee tokko tokko keenyaa wajjin haa ta'u. Humna haaraa, jabina haaraa, sagalee haaraa, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa lafaa nama kaasu, isa waan haaraa nama dubbachiisu, isa gootota dura nama dhaabachiisu, isa abidda dura nama dhaabachiisu, isa eeboo dura nama dhaabachiisu, isa billaa dura nama dhaabachiisu. Humni kee maqaa Yesuusiin ganama kana nuuf haa dhufu. Jabinni hafuura qulqulluu ganama kana nuuf haa dhufu. Billaa kee, sagalee kee, ergaa kee qabannee biyya lafaa saamaa kana moonee injifannoo gonfannee isa abdachiifame mootummaa kee sana akka dhaalluuf maqaa Kiristoos Yesuusiin tokko tokko keenya nu gargaara. Nun nyaatin mul'ati barootaa nun nyaatin wanti biiftuu gadii ganaa nun nyaatin maqaa Yesuusiin nun nyaatin biyyi lafaa kun nun nyaatin. Inni gaaficha boofa baay'eedhaan iddamanii sabni Israa'el keessatti dhuman sun maqaa Yesuusiin nun nyaatin. Ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota kana biyyi lafaa kun haa tufu. Biyyi lafaa kun maqaa Yesuusiin haa tufu. Irratti miilla keessan moosiseera. Irratti miilla keessan moosiseera. Irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin ayaa Waaqayyo Gooftaa siin kadhadha. Miilli obboloota kanaa kan mo'e haa ta'u. Miilli obboloota kanaa kan dibame haa ta'u. Lafa isaan ejjetan, lafa isaan ga'an maqaa Yesuusiin diidatti ibidda haa ta'u. Biyya lafaatti ibidda haa ta'u. Kana waan gootuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Eebbifami. Ulfaatu. Gooftaa si haa galatu. Amantii akka gaachanaatti. Sagalee Waaqayyo akka billaatti. Mudhiin keessan hidhatamaa ta'u namni keenya. Isa hammeenya baay'ee qabu kana keessatti maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaddidduu keenya ulfaachisi. Gaaddidduu keenya ulfaachisi. Gaaddidduu keenya ulfaachisi. Tokkummaa keenya ulfaachisi. Nagaa keenya ulfaachisi. Maqaa Yesuusiin ulfaachisi. Addi keenya maqaa Yesuusiin diinatti haa ulfaatu. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Afaan yeroo keenyaa bara keenya hundumaa nuuf eebbisi. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Akkaataan itti dhufee waldaansaa beekuu danda'u, waldaanis beekuu dandeessu. Kanaaf obboleessa keenya baga nagaan dhufte. Maqaan keenya jedhama? Saabel Tamaam nama akkasiiti. Beeysa kanaaf hamune. Baga Waaqayyo si gargaaree baga gara kanatti dhufte. Tarii namatu dhugaa sii ba'e moo ufuma keetii dhugaa kana hubatte moo akkamitti gara kana akka dhufte namoota kanaaf yoo dhugaa baate. Anumatuu fi nama natti tole waa'ee Yesuus Kiristoos jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka keessan ol kaasaa kana caalaa waa'ee Yesuus Kiristoos biyya kanatti haa ta'u. Ameen jedha haa ta'u. Asteenyee gaafa ameen jennu gaafa Waaqayyoon waaqeffannu gaafa faarfannu qilleensi isaa nagaa argataa, biyyi isaa nagaa argataa, namoota baay'eetti hin tola. Isa namatti tolu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ammayyuu nu jedha. Waaqayyoon galateeffama. Waaqayyo si haa eebbisu. Waanan jedhu na duukaa jetta. Har'aa kaasee biyya lafaa seexana hojii foonii ganeera. Gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu koo godhadhee si fudhadheera. Maqaa koo galmee jireenyaa irratti naa barreessi. Duuka buutuu kee akkan ta'uuf
nagara gaarii harka keessan walitti rukutaa waaqayyoon galateeffadhaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaadhaa, jireenya, dhugaadha. Karaan isa malee hin jiru, dhugaan isa malee hin jiru. Kanaaf iyyuu baga duuka buutuu isaa taatee baga gara isaa dhuftee Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo waynii dhugaan sun anaadha. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu isa dhaquu hin danda'u, gara abbaa dhaquu hin danda'udha. Kanaaf baga waaqayyo si gargaaree gara karaa isa dhugaa ta'e, isa jireenya ta'e, isa qajeelaa ta'etti baga waaqayyo si fidee baga gammadde. Harka keessanitti qabaa waaqayyoon kadhannaaf. Araarri kee dhuman qabu. Namatti yoo du'e siif hin bari'a. Haalli namaaf hin mijanne siif hin mija'a. Yaa isa dubbattee dhageessifattu. Yaa isa ammayyuu harki kee diriiraa ta'e. Jaalala kee gaarummaa kee nama kanatti agarsiiftee dukkana keessaa gara jireenyaatti waan fiddeef galanni siif haa ta'u. Waa'ee nama kanaaf maqaan kee ulfaatu. Dargaggeessi sun mana abbaa isaatii gaafa badee deebi'ee gaafa gadee abbaan isaa fagootti argee garaan isaa mooga'ee mucaan koo kun bu'ee ture hin jiraate badee ture hin argame hin gammannaani. Har'a waa'ee obboleessa kanaaf garaan keenya sitti gammadeera, maqaan kee haa eebbifamu. Ammayyuu yeroo kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya nama kanaa sitti laannee irraan ol kaafu. Waan itti nama kana bara baay'ee rakkisee dukkana keessatti hambisee gara ifaa kana dhufuusaa beekee yeroo kanaa kaasee nama kana duukaa kan qattisu inni hamaan dura isaatii booddee isaatii maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Waanjoon garbummaa nama kanarraa kan hiikame haa ta'u. Humnaa fayyaanni kee nama kanarratti kan dhangala'e haa ta'u. Nama kana waan eebbiftee waan gargaartuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee nama kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Bara baraan akka dhufetti mana kee keessatti haa hafu. Aaltu mootummaa keetii akka ta'uuf nama kana gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Harka keessan walitti rukutaa. Baga gammadde.